بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المنرومة هنا الدنيا ترجمتان جرا الحمد لله. هرا بسبوسة دلقو في نياتا سعودي كيسا بسبوسة دلقو في يجورا قطع حال بسبوسة تندلقنا والجمعة لا سنين جرا جلق أبرت يكون وقما أرجتن كنا أو هن كنين كقبي فدي بسبوسة دلقو في أست kuni gishtaadha ingilifaanis kunoo hireema jechuudha. Isa walbaa lama kobbeetii sukkaara sitti nagee jira walakkaa kobbeetii eegas booda waliin makaa kunoo wanna waliin makanii harka lamaan osoo qabatanii bareeda kana jechuun bilbila harka tokko waan qabu booda ammas kuno gishtaa kanatti naqatan jechuudha. Haala kanaan keessatti xumurtaan ammas kalamattaallee itti naqatanii haala kanaan itti xumurtanii eegas booda waliin geettanii ni waan harka tokkoon bilbila baatanii achiin boodde waan ta'eef harka tokkoon jechuutu jira. Amma seegas kana gootanii waliin geettanii booda kun akkuma sitti argitan kun bikin booda akkuma isin jenni maankaa tokko itti naqattanii waliin geettanii ammas eega xiqqoo waliin dhooftanii booda haliiba bullaaha kanatti naqattu kobbee tokko eegas booda kun kanatti waliin gahattanii harka lamaan osoo qabatanii bareeda waan ta'eef jechuun an harka tokkoon qabadha kanaan keessadhee jira. Asitti immoo yaabbatee gara tokkoon akka haphatuun fedhu kan jechuudha. Haala kanaan ofii jalatti bantanii gubbarraa miti haala kanaan xumurama jechuudha. Inni hin bilchaatan tura. Asitti immoo wanni akka hadhee distii qullaadha. Waan kana ni argitanii arabiidhaan jira. Asiin arabiidha asiin immoo ingiliffa jechuudha. Full cream milkiidha aannan jechuudha. Isa kana itti buufattanii asitti jechuudha. Haala kanaan itti buufattanii inni akka jechuun aannanuma saayilaa xiqqoo kan shaayiiti jechuudha. Inni garuu kanaan illee hojjetama. Eegas booda tuni paanella jedhamti kun barreeffamni isirra jira. Xiqqishu wayirra buuftani xiqqishu hala hagattii tana eegas booda sukkaara kunoo kan shaayiiti itti naqattanii eegas booda jechuudha. Kun kanatti yoo inni kalaas daffee qopheetti jechuun daffee bishaan ta'e yoo busbuusaa kana furuuna keessaa baaftan gubbarraan busbuusaa kanatti naqxanii jechuudha. Haala kanaan dalagamu busbuusaan guyyaa har'aa ajajni tollaan laayik godhaa sheeressu godhaa sabiskiraayib godhaa jechuudha. Chaanel kana guddisaatiin jechuu barbaada. Koota waliin hojjenna. Akkasumas waan beeknu sun barsiifna waan hin beekne irraa barannaa jechuudha. Kana fakkaata kan amma gubbarraan itti buusuu fi bakka kunoo dafisee jira. Biddara jira jechuudha. Yoo isa furuuna keessaa baasee busbuusa kana gubbaan itti naqaa jechuudha. Shiiraallee gubbaan itti naqaa namni gariin garuu haala fedha keessanii akka fedha keessanii dalagattanii garuu haalli ittiin dalagamu kana fakkaataa jechuudha. Galatoomaadha.